hojjetamuuf isii bira tattaa'utti jira. Eenyuun bira yoo taa'e rakkoo hin qabu. Yoo dandeesse ta'e obboleettiin suni birrii yara deeggarsa gootee fi mana otuu achumarra laga xaafoodha kireessitee fi gaarii natti fakkaata dachaasis kunoo dhufeera. Fedhasaa gaafa atiis rakkoon qabu dachaasaa haasa'uuti. Dachaas waan sii gachaa jiranii obboleettii teenya takkaatu qoyaatti dhabu. Oye, maal jettee? Obboleettii teenya takkaa jira. Obboleettiin teenya sun si dubbistee bakka amma jirtu tanarraa bakka jireenya sitti bakka isin jirtutti bira si fuutee akka bakka san jiraattu achittis gargaaramtee akkuma teessee akka hojjettu bira si fuudhuu barbaaddi. Yoo dachaas fedhani qabatee birattiin fuudhaa biraan jiraachisaa asitti gargaaramuu fi asii hojjechuus ni danda'a. Jettee dachaas gaafa daagettee jeetu gurbaan tokko akkasumas gaafatu jira. Hayyee. Yoo fedha qabaatte hayyamuu fi dandeessa. Yoo fedha qabaachuu barbaadu yoo bakka biratti hojii eegaltee narkaa wallaa jettees yaada kee barbaada dachatti fedhii kee murteessaadha maal jettaati? Eessi jirti meesiin? Aqileetti dubbadhu. Dachaas xiyyaanaatu beeka nama sanii. Kana silaa keessaan gaafatanii bara amma waan silaa keessaan haasan hunda aqilee nama asirratti dalagaa nu godhee barfidee amma. Rakkoon qabu dachaas fakkeenyaaf isiin biyya jirti nama mana biyyarraa qabu. Sun bira finfinnuma naannawa finfinnee jirti. Qorata amee isii tana keessaan gaafannaatiin irraa dhiisee abbalisa kiyya. Dachaas kiyya tana yoo fedha keetee keessaan aqilee fi waliin qunnamsiisaa aqilee fi walaa qunnamsiisu waliin haasoitanii wal bartanii bakka isiin jirtu yoo siitee dhayitee wajjin jiraatta. Hayyee bilbila ayyaana bilbilanii. Hayyee asi bilbilanii hayyee. Guutii naa qabadhu sagaleen keetti kun deebisa. Gargaarsa keenya irratti deebinaati aqilees haa ta'u mo'as gammachuu waan gargaarsaa irraa waan wanta yoo abaattani ja'aati yookaan gastii kana lakkisaa nama keessummeessina. Aqilee Oke, warri asirra Anaan hin boolake. hayyee. Ofadha. Hayyee. warri asirra jirtan ayyee Gargaarsa irraa warri gargaaruu barbaadan dachaas lakkoofsa kanaa ol baati hanga gargaaruu barbaadan natti hima. Amma gargaarsa irra mo'as yookaan gammachuu ayyuwaa akkasuma fedhan gastii kana dhiisaa yoo hin jiraanne hin dandeenye. Mo'azii muti dubbadhu. Mo'az muti fedhaa kaasii dubbadhu. Okay. Nama biraa keessummeessina dhiifama. Qorataa nama ol galchi. okay Warri dachaas gargaaruu barbaadan. baleessa namni har'a dhage namni har'a miira keessa galee dachaas hin gargaarre wallahi onneen qabu galee saahiba kiyya tokkoon onna qaaqoo hime saahiba kiyya diyaaspoora tokkoon onna keewu saalaa bagana kee an dhufte miyuutii irra jirta saalaa bagana kee an dhufte yeroo sagaleen kiyya jiru dabbal Assalamualaikum. Ni jiranii jira saalaa dubbadhu. Maalin jechuu barbaadani beektaa waan gargaaru ni gargaara anis akka nama tokkotti yaada tokkoon isaa qabaaf amma namni asitti as jala jiru kun irra guddaan namuma useetuma harka dha'u beektaa sagaleen tiyya ni jirti. Saalaa Ni jirti. dubbadhu. Amma namni kun hundi isaa wajji yeroo hunda akkanumatti ha gargaarus numa jira namni kun hundi yeroo hunda hin gargaaru beekte amma inni namuma usee waan gargaarameen kanaan duriyyee wajji waan takka kanumatti hafu ta'uu hin qabu mucaan kun sii galee akkas waan kanaan itti ol ka'ee boodu tarkaanfachuu danda'uu qaba ammallee namni gidee hunda oromoo qalbiin hin cabne qalbiin cabsinaa maal ejaa kun hundi ni dhaabbata kun hundi namni gidee hundan gargaaruun. Dhugaadha. Kanaafuu akka nama tokkotti tarkaanfachuu qaban jira galatooma anis ni gargaara. Akkaawuntii irra deebi'ee anaa barreessaa warri akkaawuntii dachaas hin qabnu jaa akkaawuntiin na bira jira anaa isinii hima. Shabakaa gabbuu sana fakkaatan innis ol deebi'a. Mucaan kanaati ol deebisa. Kabiraa eenyudha naaf taanaan tegettu mee mutii banadhuti. Maayikii oroo tegettus isin lamaan mee maal jettan? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa keessa nama jirtu. Maayikii oroo tegettu bareetti mutii qabadhuun sagalee si bira jira. Nagaya obboleessa kiyya gargaarsa tegaa sirri jirraa maal jettan?
qorata nama nagalchi nama aree nagalchi dachas gargaaru barbaatan qofatti ol baati yaran ol baatanii asirran tattaa'in rabbi sodaadha Firo UK yookaan naaftaan dubbadha. Ya, nama lama bakka takkaan guyyaa minaa nam tokko tokko diyaamaa dhiifama na godha. dubbadha tumaan dubbadha jee Hayyee ani toorala dhibba takka din gargaara. Allahu akbar galatu. Mashallah. Barbaada. Ayya akkauntii qabatte. Akkauntii nuuf wanni godhame ani hin qabu. Reefuun dhufaa jira. ayyesit Okay. Akkauntii tana eenyu barreessi namni barreessu jirtu. akkaunti Oh, okay. akkaunti namni jira sibiini waa Qorata wanta kauni isin jedhu warra amma fakkeenyaaf akka reefu riyaala 500 dooraa 100 akka kana kannu foolos walii deebisaatti keessan kun namuun dirqama seera barbaachisa beeka. Follow deebisate na follow suuliin jala qorataadhaaf. naaftaanaan akkauntii sitti himaa dhageeffadhu Ammas komantii kana jalatti isin hundi barreessina. Akkaawuntii namni tokko qofa aandi za'u. Akkaawuntii tiiktookii mucaa bilimuusii yoo kana la mucaa bilimuusii yoo kana qofaa barreessu jira isa kana isirraa wadda mucaa bilimuusii kajoo kana la Lamaa tana. kaafir soto bilamaa kana maqaan dachaas Maammat Usmaani lindi baankiidha baankii Itoophiyaati Abshiraayyee. okay ulfaadhu tattee antuu sabboontuudha mutii banadhu sabboontu mutii banadhu okay yoo birin jiraanne bilbila gasti ganna lakkisi fedha keetiin qorataa nama na harkisime maayikii yeroo tageetu tana na harkisime Okay. maayikii yeroo laa nama baratee deemuun sobaati. yaaboo fedhu asoo fedhu adii suura biifisaa wal beekaa maal lagee ani wayin dhiigaan wanta wayi mara Assalamu alaikum warahmatullahi wal bee namaan gahaa irratti hin garaan galche jee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Jirtani. nagaa Bala ile da chaza khomatra bado bani gargaarati akkanti sana barreessa. akkauntiin isaa kun birraa jirti asuma jala shootii godhadhu taa dhumti lamaa tana maqaan dachaas Maammat Usmaanii gargaari ergeef Okay aye taate. naayee ulfaadhu Saahiba kiyya tokko dhufe akkumaan gasti seenatti hin argine nure baga nagaan dhufte. Nuruddin. Oh, baga nagaan eeddan qorata. Sagaleen tini jirtiin. Jirti ni jirte. Assalamu alaikum. Jirtanii jabaadhaadha. Abshir. Baga cinaa dhaabbattanii jaa naatti kiyyetti nutis waan dandeenyu nu gargaarra. Tole habibi abshira. Yaa Jabeessuun gaariidha. Qaman jabeessi. Nama harma dandeessan cinaa dhaabbadda hamila isaatiif jecha hamiluma isaatiif. yaa Moral isaa we have to keep his moral isaa kana eeguu qabna baleessa wallahi hedduu illee waan namni gargaareen kana akka hojiirra oolchuu barbaanna garuu yaa akka hojiirra oolchuu barbaanna. yaa dachaas ummanni si gargaara atis garuu hojiidhaan nu gammachiisu qabdi rabbiin jedhe dachaas. Yaa laffaati namaa lafatti hambisuun gaarii miti. Me sagalee muyitirraa kaafadhu dachu. Yaa waan hin dhaamuuf dachaasiif beektaa? Yaa dacho ummanni si gargaara garuu atis akkasuma nu gammachiisu qabdi kee karaa hojiitiin. Inshallah. Yeroo ji'a sadii guunne hedduutti sirba san isin biraan geessin agarsiisan maallaqa viidiyoo hin argadhe. Maallaqan viidiyoo qofaan dalagu. Inshallah. Inshallah. okay hedduu galatooma nuure attis galatoomi caalaa nuure attis afarsaa oroo Akauntiin kana kana soddomi lamaa kana akkauntiin kun nuure. asuma jira bar nuuru akkauntiin barraa jira laal bilmuusii kanarra wanta naagoshooti naagodhadhuuti dhiifama asuma jala fudhataa maqaan dachaas Maammat Usmaanii afarsaa fa'aa warra ganamarraa kaasnee nama 50 irraa kaasnee waliin hanga nama 1,200 deemne hedduu galatoomi dhugaa dubbachuuf yeroo itti anaa hojii gubdee jara keenya namni deeqas gargaaruu barbaadan warri koomentii barreessitanis galatoomaa warri gastii qortanis galatoomaa warri carraa kana lachuu dhabdanii fedha gargaarsaa qabdan akkauntiin kallattiin barraa jira natti himtus natti mubattus rabbiin si arga rabbitti himii obboleessa kee gammachiise kallattiidhaan dachaasiif ergi wanni guddaan kana rabbiin si arga dachaas inni rakkoo keessa jiru gargaarsa kee gaafa bira dhaqe si arga koomentii barreessuu baattus gastii qoruu baattus akkauntiin kaaskila barraa jiru kana maqaan dachaas Maammat Usmaanii waan rabbi si beeku achumaan galchitaaf gargaarsiin harkaa hin qabu gargaarsiin muun barbaadu santuurra keerii qaba waan ta'eef hundi keessan galatooma ulfaadhaa warri gargaartanis warri gargaartanis warri gargaaruuf jiraatanis
Dachas sikkinte baname telefoonni kee baname charjii gamsiiste. Salaam alaikum Oromoo jirtu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bilbila bantee Dachas. Bani mee tilme. Seenuu kiyyaa Ni sobamoo mee si ergee jira ilaalime. Mee maallaqa meeqa sirra seenee jira walii. qarshii kuma afur naa seeni barsiisaan naan akka qarshii kuma afur. Qarshii kuma afur seente. Okay. Sa qorota. Yaa wayye nuru. Qoisa kami maka Ali dam sa disa. Abon ay sittin bigin bar sagri da nabar. Ana bar. Aw sai ba ke ba ko bajura to rene ya. Yaa. Musaafir hedduu irra duulanii saniif cina dhaabbachuu jira. Ya wallah ani sar ke bar jollen famous ni qabnu jollen naafaan isaanii ajaa'iba garuu hedduu nama jibbisa wanni isaa. Nama ol galchaa waan isaan qaban gaafadhaati. Isaanuma jechaa bar galmaan ga'uu qabna mucaa kana. Yaa nama waan dandeenye cina dhaabbanne bareessa wallaahi maalleen isaatti hin baane anu raafu. Yaa akkasuma yaa. Waan dandeenyu yaa inshallah namu warra suutu jirus biyya alaa jirus Itoophiyaa jirus. Yaa akkas godha isinis waan dandeessan nura kee harka kee shakaa isinis. Ittimna ijoollee hunda biyya tana jirtu. Ayyee tole. Isin ilaalla. Okay, Harargee kingi kan jettutti fufe yaada kee. Hayyee ani kuma sadiin galchaa fi rakkoon qabu ammoo garuu akka nama tokkotti wanni jechuu fedhe mucaa kanaaf iddoo takka akkuma reefa aqileen jee bakka teessumaa takka yoo gootaniif hedduu das nama jaa maaliif yoo ta'e nama tokko silaa gootanii fi bareedina fakkaata. Waa'een isaa kan nama gochuu fi san laazimaa san namoota gurguddaa wajjin keessaa naasameeti namoota garteetiin dhageetti yookaan namoota gartee. Caalaa sagaleen ni jira caalaa nure. Yaa ni jira mana jira. San keessaan dubbatame namoota gurguddaadhaan wal qunnamsiisanii bakka takka inni qubsiisanii inshallah nuti amma maal isin wanni irra jiru akkaawuntii isaa irratti gargaarsa goosisuudha. Akkasitti fufa warreen wal jala jirtan. Okay. Mucaan kingi argeen tumarte akkaawuntii lasuma jiraa waan gargaaru barbaadu akkaawuntii shot godhadhuuti gargaarsi hin jenna si malee. Okay. Reesitii inni gargaaraa kingi argee yookaan dabbaaletti ergitan namoota tokko irratti ergitan reesitii ayyee. Okay. Si malee takkaa'u abbaa maalii keessatti kuni bakka nagaan dhuftan silachuu mee dubbadda maal jettan. Ayi uummata kana sagaleen keenya ni jira caalaa nure. Ni jira dabbaaloo jarjarinati. Ayyee duuba dara keenya kanaan dubbadda jiin yookaan gasti kana lisa jiin kana mee hedduu jira bara. Malee mutura haasa sibiraan seenanii nu biraan seenuu qofa jiran. Seenanii jiran. Warri gastiira jirta warri amma seentan abbaa basal murtii Ismaillee jirru kun mee dubbaddaame. Muftii dubbaddu beeti muftii Ismaillee. Akkami nagaa jirtanii? Nagaa muftii ta'e bagara gaandu. Obboleessa keenya irra jirraati waan nuun jette nuun jedhe. Gargaarsa obboleessa keenyaa waan inni duraan yaadaa turre jalqabdanii karoorri keessan baay'ee wayii nutti tolee as jalatti haa'aa ture. Galatoo hedduu. Kanaafin onna galchi jedhee waan tokko uuma namni yaadu irraa kaaftanii beeyte. Silaa waa baay'ee dubbanna waan dachaas hedduu natti tolee jira. Isallee asirra fiddanii dabbaaliin reefuma tana viidiyoo wayii kan inni dubbate wayii dhageeffadhe obboleessa kiyya baay'ee galatoomi. Waan isa gargaaruu dandeenyu hundaanuu bira dhaabbannaa ani waan humna kiyyaa nan gargaara akkaawuntii iskiriinshoot godhadhe jechuudha. Okay, hedduu galatoomi obboleessa ulfaadhu yaada bireedaa kaastee hedduu galatoomi ulfaadhu nama biraatiif gastii banna waan ta'eef gannaa lakkisi gastii yeroo takka falma keetiin hedduu galatoomi waan rabbi si beeku gargaarii akkaawuntii shoot godhadhu maqaan dachaas Mahammad Usmaanii hedduu galatoomi ulfaadhu.